Welcome to grade 11 biology, unit 4, part 3. So, الرب قلنا أفرفاقنا part دفع وجبرنا. So, today we will genes and chromosome kajo kanachura. So, before we proceed into this lesson, don't forget to subscribe, like, share this video. Okay, let us proceed to our today's lesson. Okay, from genes and chromosome. Okay, so section of DNA structure that contain a set of instructions that determine the characteristics of an organism are called genes. So, kutaan caasaa DNA kan information yookaan immoo karakteristii amaloota caasaa organismootaa information organismootaa ittiin to'atu qabu jiinii jedhamu kanaa jechuudha. So, genes are the basic structural and functional units of inheritance in nature. Kana jechuudha. So, jiiniin gaa akkuma beekamu. So, jiiniin bu'uura caasaa fi dalagaa dhaalmaati jechuudha uumama keessatti. So, genes pass from parents to offspring. Look, from parents to offspring during sexual or asexual reproduction through cell division. Geeniin kan inni daddarbu maatirraa karaa daa'immanii waan ilmoo isaaniitti karaa ittiin daddabru karaa sexualii yookaan karaa walhormaata saalaatiin haa ta'u yookaan immoo karaa walhormaata saala maleetiin haa ta'u asexual reproduction karaa hirama seelitiin. So, karaa cell divisioniitiin transfer ta'a jechuudha. So, genes are located on chromosome. Okay? So, genes are located on chromosome. Geeniin gaa chromosome gubbaatti argama jechuudha. Okay? So, chromosome are thread-like structure made of a protein called histone and DNA molecule. Chromosomiin kan boca masalaalaa qabu, caasaa gosa masalaalaa qabu ta'ee kan pirootina histone jedhamu irraa ijaaramuu fi akkasumas DNA irraa ijaaramu ta'uu isaati jechuudha. Okay? Each chromosome may contain hundreds of thousands of genes that are arranged linearly along the length of each chromosome. Okay? Chromosomiin tokkoon chromosomeedha. Chromosomii kuma dhibbootaan lakkaayaman jiinii kuma dhibbootaan lakkaayan irraa ijaaramuu isaati jechuudha. Tartiiba tokkoon kan chromosoomiin kun tokkoon chromosoomiidha. Jiinii kumoota dhibbootaan lakkaayaman kan tartiibaan arrange ta'anii dheerina wal fakkaataadhaan kan gaggeeffaman jechuudha. Tokko chromosome irratti kan qaban ta'uu isaati jechuudha. Okay? With each gene having its own unique position. Tokkoon jiiniidha. Positionii so, with each gene having its own unique position on chromosome called locus. Okay? So, tokkoon jiiniidha. Bootaa unique ta'e addaa chromosome irratti qaba jechuudha. Bakki sun locus jedhamte jechuudha. In singular locus jennaani, in plural immoo loci jennaan. Kana tokkoon
jiinii kiroomozomii gubbaa jiru lookasii mataa ifii qabaa jechuudha. Unique positionii lookasii mataa ifii keessa taa'aa jechuudha, irra taa'aa jechuudha. So is a structure that we taught before this. Look, this is a chromosome. This is a chromosome. So this is a DNA structure. This is a protein stone. Okay. So this is a gene. Look, this is a nucleotide. I tied with base. Okay. Look, guanine, cytosine, adenine, thymine. It's a base pair. Base pair ila chokoni. So this arrangement kun bakka inni keessa gahu seelidha jechuudha. Seela keessatti immoo nucleus. Inside the nucleus kana jechuudha. Okay. Look, chromosome exists in pair, okay, in a diploid organism, in which one chromosome is always inherited from mother and the other inherited from father. Chromosome gaa cimdiidhaan jiraata. Organism diploid organism keessatti jechuudha. Organismoota ittuu inni jiiniin isaanii qabu keessatti jechuudha. So kanaafuu chromosome inni tokko haadharraa dhalama, haadharraa argamu. Chromosome inni kun immoo abbarraa argamaa jechuudha. Abbarraa dhufa sanboota walitti dhufanii jechuudha. For example, fakkeenyaaf human cell contains 46 chromosome. Seeliin ilma namaa gaa qaamni ilma namaa chromosome 46 qabaachuudhaan beekama. Okay? Which exists in 23 pairs of chromosome. Chromosome pairii cimdii 23 ni qabna jechuudha. So san keessa so this is structure kana ilaalume. Fakkeenyaaf kun chromosome pairii tokkoffaadha. Kun pairii lammaffaadha. Kun pairii sadaffaadha. Pairii afuraffaa, pairii shanaffaa jee tokko sodde jahaffaa, torbaffaa, saddeettaffaa, sagalaffaa, kudhanaffaa, kudha takkaffaa, kudha lammaffaa jee kudha sadaffaa, kudha afuraffaa, kudha shanaffaa, kudha jahaffaa, kudha torbaffaa, kudha saddeettaffaa, kudha sagalaffaa, digdamaffaa, digdamii takkaffaa, digdamii lamaffaa. So pairing 22 autosome yookaan immoo body somatic cell dha jechuudha. Pairing 22 chromosome qaamaati. Autosome or somatic cell chromosome dha jechuudha. One pair pairing takka immoo sex chromosome dha jechuudha. Whether you are female, if you are female, you are XX sex chromosome. If you are male, you are XY sex chromosome. Kana jechuudha. Pairing takka one pair is sex chromosome. Kana jechuudha. Pairing 22 asirratti lakkoofna kun pairii chromosome qaamaati. Autosome or somatic cell chromosome dha jechuudha. Pairing takka immoo pairii saala chromosome saalaati jechuudha. Chromosome saala murteessu. Whether you are male or whether you are female. Yoo XX qabaatte female dha. Ati female taate sex chromosome tante XX. Yoo ati dhiira taate immoo XY dha jechuudha. So kun karamiin argama. Fakkeenyaaf seeliin haaraa takka XX qabdi jennu. Seeliin abbaa tokko immoo ida'uu XY
XY goone yeroo zaayigootiidha X haadharraa arganii tanaa fi X abbarraa arganii tana walitti finnee X argannaa jechuudha. So ilmoon bifa kanaan dhalatu dhalaa taati jechuudha. X haadharraa argan kanaa fi Y haadharraa argan kana immoo walitti finnee XY goona. So this is female. This is male. Kana haala kana argamaa jechuudha. XY yoo taate kiroomosoomii kan XY ta'ee yoo argame yeroo fertilization dhiira taate dhalatti ilmoon suni yoo XX taate immoo dhalaa taate dhalatti jechuudha. So kana fakkaata jechuudha haala kanaan argannaa jechuudha. Kiroomosoomii 46 qaama keessa argannu kiroomosoomii 46 qaama keessa jiru keessa peerii 22 kiroomosoomii qaamaa yoo ta'u peeriin takka immoo yookaan cimdiin takka kiroomosoomii saalaati jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. So let us come to the function of DNA. Function of DNA. Dalagaalee DNA jechuudha. Okay? The function of DNA is to store all genetic information that an organism needs to grow, develop, reproduce, and control the cell and survive. Kana jechuudha DNA nga information yookaan immoo odeeffannoo dhaalmaa kan organismii tokko store godhuun beekama jechuudha. Ifa store godhee booda immoo information yookaan odeeffannoon kun guddachuudhaaf organismii sun develop dagaaguudhaaf reproduce wal hormaataaf akkasumas to'annaa fi jiraatinsa seelitiifis gahee guddaa taphataa jechuudha. Okay? Okay. While DNA determines the characteristics of an organism, it is also responsible for carrying and transmitting hereditary material or genetic information to the parents, from parents to the offspring. Maatirraa yookaan haadha abbaarraa informationa amaloota garaagaraa fuudhee karaa daa'ima isaanii karaa offspring isaaniitti karaa ittiin transfer godhu jechuudha jechuudha DNA. Okay? So the transmission of this information from the mother to daughter cells occurs through the process of DNA replication during cell division. Adeemsi tamsa'iinsa yookaan immoo daddarbiinsa information yookaan geneticsii information dhaalmaa odeeffannoo haadhaa karaa seelii daa'imatti daughter seelii haadhatti daa'imatti kan dabru karaa adeemsa DNA replication yookaan DNA replication jechuun wal hormaata yookaan immoo heddummaachuu DNA tiin jechuudha. Yeroo kam yeroo cell division yeroo hirama seelii yookaan immoo adda qoodamiinsi seelotaa gaggeeffamu keessatti jechuudha. Cell division keessatti DNA replicate jechuudha. Replicate jechuun heddummaachuu DNA kun heddummaachuu jechuudha. Heddummaa copy hedduu ta'u. Okay? Kana jechuudha. Okay. DNA replication. DNA replication kun gaa how does DNA replicate? DNA replication is a process by which DNA makes a copy of or production of carbon copies. This is essential for transfer of genetic information from one cell to its daughter and from one generation to the next generation. Okay? Kana jechuudha. Adeemsi DNA replication kun adeemsa akkam adeemsi DNA kun copy godhu jechuudha. Copy godhee if heddummeessu. If baay'isaa jechuudha. Production of carbon copy. Adeemsa wal hormaata carbon copy itti fayyadamaa jechuudha. Kun kan fayyadu maaliif genetic informationiin yookaan odeeffannoon dhaalmaa amaloota garaagaraa caasaa garaagaraa
seelii tokkorraa yookaan seelii haadharraa yookaan seelii bartirraa karaa ilmoo isaanii karaa daawwatar seelitti akkasumas dhalootaa dhalootatti odeeffannoon dabartu karaa kanaan daddabruu isiiti jechuudha. Okay? DNA gives rise to RNAs through the process of transcription. DNA irraa RNA uumama jechuudha. Adeemsa transcription keessatti. Adeemsa transcriptionitiin DNA irraa RNA argamuu isiiti jechuudha. Uumamuu danda'uu isiiti jechuudha. Okay? So DNA replication is a semi-conservative, which means that each strand in the DNA double helix acts as a template for the synthesis of a new complementary strand. DNA replication is akka semi-conservative fayyadachuudha yookaan semi-conservative jechuun maal seete yeroo strandiin DNA tokko double helixiin DNA tokko akka templateetti fayyadee sanirraa immoo strandii yookaan immoo strandii haaraa complementary kan ta'e kan wal fakkaatu yeroo irraa argannu jechuudha. Okay? Hacaasaa wal fakkaatu complementary kan walii galoote adeemsa kanaan yeroo saayintaas irraa goon haala kanaan semi-conservativeidhaaf bu'uura kaayaa jechuudha. Okay? In other words, karaa biraatiin the two original DNA strands separate during replication. DNA strandin originally lamaan abba lamaan jiru kun adda bahu yeroo replicationidha. Each strand then are served as template. Tokkoon strandin adda baatetun akka templateetti akka bu'uura modeelatti kan fayyadu maaliif for a new DNA strand. DNA strand haara uumamtuuf akka template yookaan immoo akka fakkeenya odeeffannoo caasatti kan fayyadu ta'uu isaati jechuudha. Each newly synthesized double helix is a combination of one old and one new DNA strand. Look, tokkoon double helixiin DNA dha kan tolfamu kun maqaa strandii tokko oldi taate maqaa akkasumas strandii takka tan new taate kun haara taate wal qabataa jechuudha. Haala kanaan replicate fuddumeessaa jechuudha. So DNA replication involves the following enzyme. Enzymoota armaan gadii kanaatu barbaachisa jechuudha DNA replicate ta'uudhaaf yaalaallu. Okay. Asirratti gaa number 1 kan jedhu enzyme DNA helicase. DNA helicasein gosa enzymeeti. Maal dalagaan isaa? Its function is binds to the double stranded DNA and stimulates the separation of the two strands. DNA helication kun maal godha? Double stranded DNA ti bandi ta'uudhaan isatti wal maxxanuudhaan akka strandii lamaan adda baatu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Strandii lamaan adda baasaa jechuudha DNA helicasein. DNA polymerase yoo maal godha? It adds new nucleotide to a growing strand of DNA. Nucleotide haaraa eessatti dabala? DNA strand DNA kan guutaa jirutti maxxansee dabalaa jechuudha. And also links together or polymerize walittiidha akkasumas polymerize DNA base in the correct sequence using the template DNA strand. Maal godhaa DNA polymerase kuni nucleotide haaraa dabaluu biratti akkasumatti walitti hidhuu wajjin wal qabatee akkasumas maal godhaa polymerase godhaa base DNA kana beesota DNA base pair DNA keessa jiru kana correct sequence yookaan immoo tartiiba sirriitiin akka kaayamu tolchaachuu akka kaayamu godhachuu maal fayyadamee DNA template DNA strandii kan isa jalqabaasan fayyadamee kan isa fakkaatu kan wal qabatu copy godhaa jechuudha. RNA primase yoo RNA primase is an enzyme, okay? It synthesizes RNA primers. RNA
RNA primaries kuni akka RNA primers uumamtu taasisuu gochi akkasumas complementary to the DNA strand. RNA primers kun maal wajji wal qabatu fakkaata DNA strand wajji complementary ta'e walitti galuu ta'e akka inni uumama kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Okay? DNA ligase kunis enzyme dha. Links two fragments of DNA by forming a phosphodiester bonds. Phosphodiester bond tolchuudhaan akka fragmentiin DNA strand DNA lamaan akka wal qabatu taasisaa jechuudha. Ligase kun DNA ligase kun. Topoisomerase kunis enzyme dha. It prevents supercoiling as region ahead of the replication fork. Akka supercoiling taane so topoisomerase kuni akka gartee supercoil ta'e uraan replication fork dhaatun akka hin cufamneef gargaaraa jechuudha. So replication forking go maal seete fakkeenya DNA tokko bifa kanaa yoo kan taate akka bifa kanaa yoo deemu taate kun replication fork dha. Bifa yaadhaa akka baatu maaliif kun uraadha jechuudha. Uraa isaan inni keessatti replicate ta'u jechuudha. Hin cufamu jechuudha. Arwaandiin ta'u jechuudha. Arwaandiin kan ta'e jechuudha. Qaama yookaan immoo xarafa replication fork yookaan immoo baay'atiinsa koppii ta'insa DNA jechuudha. Afaan DNA ittiin wal horaa deemu jechuudha. Replication fork jechuudha. Okay? So the replication fork is a structure that forms within the long helical DNA during the DNA replication. Is called replication fork. Kana jechuudha. Caasaa gartee helical long helical DNA molecule jechuudha. Kana keessa jiru kan xarafa irratti deemaa deemsan jechuudha. Afaan ittiin wal horuu jechuudha. It is a point formed due to unwinding and the separation of two strands. Appear like Y-shaped fork is called replication fork. Kana jechuudha. Asa gamana deemu kan afaan banee deemu jechuudha. Kan DNA irratti keessatti wal horuu jechuudha. Irraa wal horuu deemu jechuudha. Okay? Okay, leading strand. Leading strand is a strand of new DNA which is synthesized in the same direction as the growing replication fork. Leading strand kun strand haaraa DNA dha kan uumamu directiona eenyutu wajji directiona growing replication fork dha wajji the same kan ta'e. Replication fork yeroo gamana deemaa deeme the leading strand is jala deemaa jechuudha. Jala deemaa akkasitti uumamaa deemaa jechuudha. Lagging strand, whereas lagging strand is a strand of new DNA whose direction of synthesis is opposite direction of the growing replication fork. Kun faallaa lagging stranding kun faallaa makarim faallaa eessa deemu faallaa replication fork jechuudha. Replication fork yoo gamana deemaa deeme inni immoo gamana tolfamaa deemaa jechuudha. Wal faallaadha jechuudha. Leading immoo replication fork kan tokko ta'u lagging immoo faallaa isaati jechuudha. Yeroo replication fork yeroo karaa bitaa deemte inni karaa mirgaa deebi'ee tolfamaa jechuudha. Lagging kun. Leading immoo replication fork yoo karaa bitaa deemte innis karaa bitaa deemati caatiin isaa DNA tolfamaa jechuudha. Strandiin. Kana jechuudha. Okay? So there are three stages in DNA replication. Replication keessatti three DNA replication jira. Inni tokko stage 1 keessatti the DNA helix structure is unwound and unzipped. Hydrogen bonds between bases which are holding the two strands together break and the double helix structure of DNA molecule separate into two strands. Kana jechuun stage 1 irratti DNA helication jechuudha. DNA helixin caasaan isaa kuni unwound yookaan immoo unzipped hin cufamu jechuudha. Hydrogen bondiin isa base gubbaa jidduu jiru immoo maal godha? Strands lamaan kana
hold together akka isaan wal qabatanii wajji deeman taasisa jechuudha. Akkasumas biriik adda baasa double helix structure kana jechuudha. Adda baasiti molecuulii DNA strandiidhaa kana lamaan separate into two godha jechuudha. Akka strandi tokkoffaa strandi lammaffaan adda baatee uumamtu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Stage 2 irratti immoo the two separated strands will act as template for making a new strand of DNA. Stage lammaffaa kanatti maasiiti. Strandoonni stage tokkoffaadhaan adda ba'an kun strand tokkoffaan kun kan adda ba'an kun isaan hunduun akka template fayyadan akka bu'uura caasaa DNA strand haaraaf bu'uura ta'an jechuudha. Kan adda ba'an kun tokko tokkoon strand adda baate strand complementary ta'e kan biraa akka irraa uumtuuf bu'uura yookaan template ta'a jechuudha. DNA polymerase will add the free DNA nucleotide. DNA polymerase inga DNA nucleotide kana itti dabalaa jechuudha. Using what? Complementary base pairing. Complementary base pairing fayyadameeti ATCG kana fayyadameeti new nucleotide isaan gidduu dabalaa jechuudha. Maaliif tartiiba tokko beeziin kun taa'e beeziin kun akka maal akka bakka bu'ee tolchaa jechuudha. Fakkeenyaaf A yoo tarratee taa'e A T G C tartiiba kanaa yoo taa'e complementary maal godhaaf asitti godhaaf asitti A godhaaf asitti immoo deebee G godhaaf bifa kanaa jechuudha. Tartiiba kana akka isaan wal fudhachuu danda'aniin kaa'eeti pairing biraa complementary base pair irraa uumamaa jechuudha DNA polymerase kun. And also one of the strand is synthesized in the same direction as a growing replication fork. Strandin tokko kan inni uumu directiona growing replication fork jalatti deemee kaa'ama jechuudha. Inni sun maal jedhama leading strand jennee yaamne jechuudha. Akkasumas DNA polymerase adds nucleotide to the deoxyribose 3' indeed strand in a 5' to 3' direction. Nucleotide deoxyribose kan 3' indirratti kaa'uudhaan directionni 5' irraa kara 3' akka deemu kan ta'uu isaati jechuudha. The other strand synthesizes opposite direction. Strandin biraa immoo strandin haaroon kan biraa faallaa growing replication forkidhaan jechuudha. Kan gaggeeffamu ta'u kun immoo lagging strand jennee yaamne jechuudha. Kana jechuudha. Stage sadaffaan immoo the two new strands fused to form double helix. Tokko tokkoon strandonni lamaan uumaman kun walitti dhufanii double helix yookaan immoo cimdii makaa caasaa DNA kan helixii ta'u jedhamu kana uumuu isaaniiti jechuudha. Each is identical to the original strand. Strandin kamiyyuu kan uume kun strandii isa originaalan the same yookaan immoo walfakkamalee walfakkaataa ta'uu isaaniiti jechuudha. So kana jechuudha. Kana immoo kun asirratti waan amma asii olii dubbanne kana jechuudha. Chromosome original DNA kana replication fork jechuun kana jechuudha. Replication fork look qaamni asiin akka banamaa deemu kun bana replication fork kana jechuudha. Forkii adda uummanni taa deemu irraa strandin irraa uumaa deemu jechuudha. So kana jechuudha haala kanaa jechuudha. Lagging strandin kana leading strandin kana jechuudha. Leading strandin fakkeenyaaf replication forkin tun gamana deemti. Gamana akkasitti kan deemti mi. Leading strandinis haala kanaan uumamte jechuudha. Is a leading strand. Haala kanaan uumamte the same direction replication forkiti wajjin jechuudha. Lagging strandin immoo faalladha. Yeroo replication forkin gamana deemu isiin gamana deemteeti uumamaa deemu jirti jechuudha. So caasaan kun gabaabumatti waan asii olii dubbanne kan bakka buutaa isaati jechuudha. So DNA polymerase immoo look
حال ittiin beezota itti fidaa deemu gartee original DNA strand kun original DNA strandidha. Haala kanaan templateii kan isa fakkaatu itti fidaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf diimaan kun laal diimaan kun adaaniini biicaan kun immoo taayimaayinii wanni magarroon saayitosiin bakka bu'aa kan akka buluu ta'u kun immoo guwaaniin bakka bu'aa jechuudha. Asirratti jechuudha tartiiba bifa kanaan kaa'ame kanarratti tokko diiman yoo inni tame kamtu kaa'amu akka tanatti laal yeroo hunda tartiibni arreenjimentii beeksisa kan isin jalaa baduun qabu attach with what timeline cytosine attachment with guanine kana jechuudha. Guanine wajji attach cytosine jechuudha. Tartiibni kun yoo isin jalaa baduu yoo kophaa taate salphatti base pairii strandii haara uumuu danda'a jechuudha. Maaliif base pairing tarrateekis takkaan singilii takkaan si jiru tartiibsanii itti keessaa jechuudha. So maaliif fakkeenyaaf tarree takka fudhatte jechuudha. Tarree takka fudhatte amma fakkeenyaaf isa kana yoo fudhamu taate tartiiba kana yoo fudhamu taate tartiiba beezotaa kana akkuma asirratti diiman adaaniin bakka hin bu'aami. Kanaafuu bakka adaaniin kana bakka diimadhaa kana jechuudha. Maal kaachuu qabna? Tii kaachuu qabna taayimaan kaachuu qabna jechuudha. Taayimaan kaachuu qabna jechuudha. Bakka immoo biicaa kana taayimaayini maal kaachuu qabna? Adaaniin kaachuu qabna jechuudha. Deemnee immoo bakka magarroo kan laalame saayitosiin bakka buuti. Maaltu bakka olii tana ta'uu qaba? Bakka tana maal ta'uu qaba? Isii bakka tana maal ta'uu qaba? Maal ta'uu qaba seetee junaayin yookaan immoo guwaanitu ta'uu qaba jechuudha. So haala kanaan saayitosiin with junaayin goonee akkasitti kaa tartiiba keenya jechuudha. Yeroo akkasitti keenyu kun tartiiba base pairii strandii biraati. Kun tartiiba base pairii strandii biraan uumaa jechuudha. Okay? Tarree takka qofti yoo nuqanam tarree takki isa irraa immoo strandii komplementii irra taate tan biraa uumuu jechuudha. Okay? Bakka tarreen asiin gadoo tarrattu strandii takka yoo taate tarreen asiin nuti immoo asirraa komplementii kana waliin barbaannee uumnu strandii biraan nu taate jechuudha. So DNA helix double helix jechuun isa kanaa jechuudha. So araanuu gaa aga yeroo biraatti walitti deemnutti nagaatti jiraadha.